Isaa godhee ibsaan gartee yoo Itoophiyaa galees daa'ima gartee isaan mana kanaa fuudhan mana kana deebisee warra gartee daa'ima kana badii takkaan malee madarasaa irraa hambisanii haadha dalagaa irraa baasanii kunoo mana galchan qarayyoo jaamsanii sammuu isii fayyaa qabdu maraachanii harka maraachisanii mana galchan tana tamam anis isaan kana akka nama tokkotti irratti hojjedhee wal harku qabna rakkoo keessattiin deebiin naan gettan waan akkanaa kan hoggaan harkee mee akkamittiin tahayyaa laal rakkoo keessatti deebiin fudhu namni hundinuu rakkoo jaalatu hin jiru miidhamuu ka jaalatu hin jiru namni hundinuu rakkoon ammoo filattee namatti hin dhuftu roorroonis filattee namatti hin dhuftu sigaltee roorroon akkanaa tana roorroon kana jaalatu hin jirtu isinis kana gizee argitu garaan kun si gubata daa'ima haadha biraa fuudhanii abbaa mana kanaatu hin jirreef daa'ima kana fuudhan malee osoo arra ibsaan bakka kana jiraatee anaaf ibsaan gaafasan sila asii deemuu baannee daa'imni kun hin fuudhamu ture arrammoo gartee miti isiin uummata akka nun gootu waan jaamu isaanitti dhaga'ameeti kana hunda hubataniiti daa'ima fuudhanii baatii meeqa guutuu mana kanaa baasanii daa'ima agabuu teessuu jiran jechuudha saniif ana haasoo dheeraan fedhu kunoo gartee deebi'eetiin jira adawwii teessanis silaawu hoggaa waan akkanaa agartanii gammaddanii dachaas dhufee jira dachaas ka durii miti taraatana ka durii miti morma kutanuun deebi'u mormaas niin kutaa nama taraatan laal kiyya kutamus sodaadhu kana maallee kutuu sodaadhu haasoo tokkollee fedhummaas saniif yeroo muraasa keessatti akka mubaarakis mana deebuun hin beeka takkaffaa irratti hojii manaa kiyya wanniin achi hidhadhee dhufeef kana akkanaa bartanii barbaadaa wattu hangana achi haasoo dheeraan fedhu isaanii wajjin tanumaan isin jechuu barbaadan.